harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan OMN Kaayirootii irraa odurraaf qabnu isiniif dhiyeessinaa oduu waliin an Usmaan Abdulatiifi. Yuunivarsiitii Amboo Mooraa Muumeetti walgahii ajajoonni komaandii poostii qopheessan irratti barattoonni hedduu mormuun qooda osoo irraa hin fudhatin hafuun isaanii gabaafame. Achuma magaalaa Ambootti ajajoonni komaandii poostii kun walgahii barsiisota mana barumsa sadarkaa lammaffaa Ambootti dirqiin teessisanis callisiinsaan akka xumurame hirmaattonni walgahichaa OMN itti himani. Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qaba. Gaaffii mirgaa uummanni Oromoo gaafataa jiruu fi wareegama kumaantamaan itti kaffalaa jiran gufachiisuudhaaf jecha walgahii ajajoonni komaandi poostii godina Shawaa Lixaa Yuunivarsiitii Amboo Mooraa Muummeetti walgahii dirqiidhaan barattoota har'atti waamanii gaggeeffachuuf yaalan mormii isaan mudateen akka yaadanitti odoo hin milkoofne hafeera. Barattoonni Oromoo dursanii jala bultii walgahichaa irratti waraqaa mormii dallaa mooraa yuunivarsiitichaa keessatti maxxansuudhaan barattoonni Oromoo akka qooda irraa hin fudhanne waliif dhaamaa bulan. Haaluma kanaan irra caalaan isaanii milkaa'anii dallaa gadhiisanii ganamumaan bahanii. Warra akka tasaa mooraa keessatti hafan dirqisiisuudhaan loltoota itti bobbaasanii walgahii kanarraa teessisanii jedha namni achirraa dubbifne tokko. Kampasnya awwarutin kan ini kampasnya jirang-jirang. Kasi semua walgahii narraa barattoota kibbaan doorni aswaatanii bakka kaan qotanii hundaa dirqama walgahii seenaadhamini. Walitti qabanii dirqiidhaan iddoo gara galii guddaatti dirqiidhaan akka isaan deeman taasifamaa ta'an jechuudha. Karena itu kita taman itu berarti kacau nyata nyata kafe sih. Berkaget mata kita jadi kita taman berarti di mana yang di makan. Saya tidak bisa ada kan. Rafani warri Oromo. Apa sih? Tidak Oromo arah tinggi bersama tidak. Serta jelun dari kota ini. Bagaimana itu kawan? Itu bisa lebih dari dengan ini. Ini tahun perkembangan itu kan itu. Kita ada galmat di mana waktu kita cari mana yang berkurangnya. Kita ada rutinan dia tinggal di dalam itu kita nih waktu itu pas sendiri. Para dia pasti semua terus. Nah pun di kan dia sebenarnya di Jakarta berkuliah kasih masuk dari regular jalan. Kita waktu itu kerja minta saya terus kita di rumah. Paling aku berapa nyaran gitu. Maaltu ture doorsisa ture? Yang doorsisa seperti kan akan dikatakan sudah jadi pelanggaran jiran itu. Maka akan magala Amboti banyak di pertanian jiran itu cukup sudah dari kita ini. Ada gara-gara result bagian. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaa Amboo mormii gaggeessanitti kan rifatan ajajoonni komaandi poostii godinichaa sa'a boodarraa barsiisota walitti qabanii doorsisuuf yaalanii. Barsiisonni garuu mormii isaanii irra caalaa callisuun xumuratanii jedha namni yaadanuuf kenne tokko. Kaleessaa Isaayyuu guyyaa kaleessa guyyaa Jumaa taasisan jechuudha wal qabate. Namni barnoota haayiskuulii mana barumsa Amboo keessa jiran. Iddoo garaagaraatti yaadannoo guddaan taasifameera. Kanaafii barattoonni dirqamaan akka baratan qaama mootummaa garaagaraatiin taasifamaa jiruuti. Barattoonni garuu barnoota isaanii bakka yaadannoo wanni kan taasisuudhaaf qophii guddaa taasisaa turan. Kan afaan ol qabate immoo kaleessa isaatii bodarraa kaasee barsiisota mana barumsaa jiran kan haayiskuulii jechuudha. Yookaan kan sadarkaa lammaffaa. Komaandi poostii hin barbaade jedhamee mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaatti yookaan qophaa'ina
qabani. Ati kimmo dorsin gara-gara orang mobil bicara jiran kita pengen diposirani dinarade dalka keshi amma dinara berarti itu ahli berendam kaman posir kena ati kita masyarakat seperti ini biasa mana kita menjadi kan merhati tokoh delegasi terus mana berita perkanan masa di kepala dan biasa berani kita itu tuh. Deebiin barsiisota maal ture? Kan namanya orang campur kan di sana untuk jirat sejarah jenis itu lagi kan ini kan campur kamu karena anda mereka kalau kemarin ada sinan berjalan kara ini dikira gitu dan desa yang mana terjadi kepada jenis dia lagi karena sana kalau itu dikira gitu berarti tadi masih dikira karena waktu itu kamu berarti tadi wujudkan dan dikira bisa antara ini sebenarnya sindikat kami dan kanjir maka nanti berdoa juga lalu saat itu kolektif tidak akan bisa sih kakak seperti ini kemarin kita kerja untuk bicara dalam menangkap dengan kantor godina arsii bahaa aanaa muuneessaatti ajoonni komaandi poostii jiraattoota sababa amantiitiin walitti buusanii akka saaxilan yaalaa jiran. Jiraattoonni garuu shira kana irratti dammaqanii mormaa jiraachuun dhagahame dabalata oduu tanaatiif dammaqaa nagaasaam. Jiraataan godina Arsii Bahaa aanaa muuneessaa tokko yaadanuuf kenneen ajajoonni komaandi poostii fi qondaaltonni OPDO aanichaa wal ta'uudhaan uummata nagaadhaan baroota dheeraatiif wal faana jiraataa turan sababa amantiitiin walitti buusanii akka wal saaxilan shira xaxaa jiranii jedha. Manni Oromoo kana beekaa filata lalaa jiru jechuudhaan uummataa fi uummata musliimatii fi kiristaana Oromoo akka wal waa yookaan finnoo wal ta'u isa kana akkama wal godhaa jiru wanti buusuudhaan jechuudha. Adeemsa akkanaa kana adeemsisaa jiru. Ya ta'u malee uummanni samillee baay'ee hin fudhannee kan fudhatus immoo keessaa jira. Kan hin fudhannellee jira. Miidiyaallee akka hin laalle namichi ilaale akka ajjeefamu ammana isaatitti argame miidiyaan hin dabadabamaa. Kunis dabarsee jira. Moobaayilii baala kaameraa hoogganaa fi miimoorii qabsoo halkeessatti argame bira dhaabbatanii liqimsiisuu miimoorii jechuudha. Miimoorii qabsoo kadhatanii deeman jechuudha. Kadhati immoo baay'isaniiti dabadabuu fi ajjeechanillee jira. Akka namni kun jedhutti qabsoon mirga abbaa biyyummaa cimee godina Arsii keessatti gaggeeffamaa turee fi ammallee gaggeeffamaa jiru gara dabarsuudhaaf jecha Oromoo ilmaan abbaa tokkoo amantiidhaan gargar qoodanii walirratti akka ka'u taasisaa jirani. Qabeenya akka bilbiloota harkaa fi kaameeraa saamaa jirani. Gargaarsi kun biyya alaarraa siniif ergame. Jawaartu isinitti erge jechuudhaan gidirsaa jirani. Kan biraa hafee miimoorii kaardii liqimsiisaa jiranii jedha namni kun. Kaayyoo adeemsi obbo Jawaar ittiin deemaa jiru kadhatanii deeman jechuudha. Kadhati immoo baay'isaniiti dabadabuu fi ajjeechanillee bira jira. Garuu inni qinsiisame guddaa Guchuu jedhama. Kan liqimse Guchuu jedhama. Guchuu Gazzaan.
maallichi. Maaliif kana godhuu danda'an? Maaf memorii ABO yookaan immoo kan qabsoo kana maaf as keessatti guuttee sirbisiistaa. Sirbuma jechuudha. Sirbuma maaf sirbisiistaa seera qabsoo. Dabalataan warroota mormiidhaaf iddoo irratti dhiyaate duraan yeroo filannoo jechuudha. Isaanillee naannessanii qabanii jira. Mafakkeenyaaf qondaatti hidhamanii jiru. Dhumarrattis namni kun akka nuuf ibsetti jiraattonni aanaa muuneessaa guutummaatti shira wayyaanotaa kanarratti dammaquudhaan dura dhaabbatanii jiranii jedheera. Magaalaa Hararii fi naannoo isiitti qonnaan bultoonni jimaa gurgurachuuf gabayaa dhufan guuramanii hidhamaa jiraachuun beekame. Qonnaan bultoonni kunis sababa waraqaa eenyummaa hin qabdan jechuudhaan hidhamaa jiraachuun jiraattonni OMN itti himani. Dabalatuu tanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Godina Harargee Bahaatti magaalaan Awwadaayii fi Hammarreessaan magaalaa Hararitti dhiyaatanii argamu. Magaalaan kun magaalaa daldala jimaatiin beekamanidha. Guyyaan har'aas guyyaa gabaa guddaadha. Qonnaan bultoonni hedduun guyyaa itti oomisha isaaniis ta'ee oomisha qonna isaanii gabaa baafatanii itti wal gurguranii fi bitatanidha. Haa ta'uti dhiyeenya kana mootummaan federaalaa olaantummaa ilmaan Tigraayin durfamu bulchiinsa naannoo Harariin wal ta'uudhaan Oromoota naannichaa irratti duula bal'aa gaggeessaa jirani. Naannoo sana keessatti Oromoo ta'amuun akka yakkaatti ilaalamaas jira. Dargaggoonni Oromoo magaalaa Hararii keessa jiraatan guuramanii wayita ammaa manneetii hidhaa biyyattii keessatti ukkaanfamanii dararamaa jirani. Guutummaa naannichaa keessaa guyyaa guyyaadhaan Oromoonni hedduun guuramanii mana hidhaatti geeffamaa jirani. Har'as qonnaan bultoota Oromoo jimaa gurgurachuudhaaf baadiyyaarraa gara magaalaa dhufan hedduminaan walitti qabanii gara mana hidhaatti geessaniiru jedha. Jiraataan naannichaa tokko yaadanuuf kenneen. Qabdi jaanii nama qaban dabaree magaalaa irraa dhuftee jimaa jettee Awwadaayii galabeen. Aagii qabdi jaanii buusanii akka toora nama 200 waliin walitti galgala kana qaban jechuudha. Namoo gabaarraa dacha'u qotee bulaa gabaarraa dacha'u waraqaa eenyummaa harkatti hin qabdanii jedhu manni qabanii mana hidhaatti geessu. Yeroo ayyaanni dargaggoota namni galateeffamu kafaltii isaaniitiin soora jaashiree anaatu si gaafatama. Kanaafuu naannoo akka Awwadaayii fi Haramaayaa hanga ayyaanni hundatutti akka qabdanii narraa eeganii jee mootummaan naannoo Hararii jira dabarsee jira jechuudha. Warra OPDO naannoo jiraniif dabarsu. Baay'ee uummata rakkisaa jiran bakka ta'uun ayyaana kanaaf jecha. Warri hidhaman kunoo maatii qabanii ijoollee qabanii rakkinni isaanirra gahoo gama maatiitiin waa xaarratanii buluu jira daldaluu jira waan adda addaa akkatti jira. Isin kana kanaanoo maatiin gaagamus inni gahu akkamitti ilaalama? Hojii gama makanaan namni fiigee tokko illee hin jiru. Bakka mootummaan kun abdii guuttata kan jiraani. Waan takkallee fedhiinuma isaa guuttachuu malee fedhii uummataatiin bifaa waan takkallee hojii jaamaan jiru. Dhaan mootummaan fedhiinuma isaa guuttachuudhaaf uummata jumlaadhaan qabee hidhuuf, kaanis ajjeesuuf, kaanis biyyaanis yaaree baasuuf, inni Itoophiyaa inni itti dhagoo jiru kan guuttee inni fuudhamee uummataaf dhaabbatee uummataaf hin falmasiin tokko illee hin jiru bakka. Uummanni maqaansaa mootummaa kanarraa abdii muratee jira. Bakka gurraachi qaamaa qalbiidhaan karuma keessatti beeksisni qalbii usee waan isin sirantan murtoo isin sirantan ta'anii eeggachuu jiran malee mootummaa kanarraa abdii akka illee ganaa deebilee wajjin ijaaramnee jirannaa waan jiran akka illee mootummaa kanaa wajjin takkan qaban bakka. Hidhaa fi dararaan godina Walloo aanaa Daawwee haaraatti hammaatee itti fufaa jiraachuun jiraattonni OMN itti himani. Bulchaan aanichaa obbo Maamun Muusaa garuu olola dharaati jechuun haala itti jiranii Dammaqaa Nagaasaa dabalata qaba.
Hidhaa fi dararaan jiraattota godina Walloo aanaalee akka Daawwee Haraa fi Baateetti torbee darbe irraa kaasee haala suukkaneessaa ta'een gaggeeffamaa jira. Sababiin isaas gaaffii mirgaa jiraattonni naannichaa karaa nagaa gaggeessaa jiran dura dhaabbachuudhaaf kan akeekamedha. Akka jiraataan aanaa Daawwee Haraa tokko nuuf himanitti loltoonni agaazii konkolaataa 8 dhiyeenya kana naannichatti bobbaafaman magaalaa fi baadiyyaa keessatti uummata reebaa fi hidhuun dararaa jiranii jedhu. Uummata magaalaa karaa duwwaa miskiina jechuudha. Karaa duwwaa irraa akkasitti hidhaniifa isaanii akkasitti jedhaniifa jechuudha. Alaabaan akka fayyadamtu waraqaan akka fayyadaniifa rakkoota illee immoo warreen jiraattota magaalaa irraa gartee ta'atii tokko walfaan booda dukkaan cufamu illee akkasuma kaaffeen tokko cufamuu qaba. Saatii tokkoon tokko lakkaa booda alatti baanaan harkaatti jennaa jedhanii baay'ee cinqamaa jiran gartee magaalaa keessa illee baadiyyaa keessa illee akkasuma jechuudha. Naannaa jiran sa'aatii digdamii afurii haalli baay'ee akkasuma jechuudha. Kalaatee rakkoo guddaatu jira achi konkolaataan illee wagaatillee konkolaataa 8 akkana geessee naannoo dawwee bakka jennu jechuudha. Kalaatee walitti namni tokko mamee akkasumas illee akkasuma warreen jiraattota baadiyyaa magaalaa irratti rakkoo gurguddaa jira kan akkaan jiraatu jechuudha. Bakka Olaaneen magaatiin kan dhugaatii gartee uummata keenya baay'ee hojjetaa jirti. Keessaa uummata baadiyyaa jechuudha. Naannoo qabalee irratti gidduusaa warreen halkan deemanii fi warreen namoota lamaan ta'anii waliin ta'uu fi akkasuma warra irraan shakkii irraa qabatanitti kennaa tarkaanfachuu danda'aniifa dabaree akkasitti wal qabaniifa gaafa hedduu hedduutti gadhiifame. Dararaan kun irra caalaa dargaggootaa fi barattoota irratti hammaatee jira kan jedhan namni kun barattoonni wayita mana barumsaa bahanii fi galanii sakattaa cimaatu irratti gaggeeffama. Jabaatu falaati keessaa barattoota irratti yeroo mana barumsaatti barannee gartee jecha keessanii fi baay'isa tashinaa kiisii keessan immoo kan akka keessa bashaati kan keessaa alatti baasaatiin baay'ee keessatti baay'isa tashinaa jedhanii taasisan manneen barnootaa tokko keessatti ijoollee barattootaa illee gabaa'amaa guddaa jiru jechuun kan biratti qofa gadiillee lakkoofsaan kan qaqqabamu maqaa isaaniillee fi abbotiin baafannee lakkoofsaan ammoo namoota 19 qaqqabanii jiru. Qondaalli OPDO fi bulchaan aanaa Daawwee Haaraa obbo Muhammad Musaa kan jedhamu iyyannaa jiraattotaa kana akkuma aadeeffatanitti haaluun namni aanaa sana keessatti hidhame hin jiru. Kun olola dharaati jechuudhaan bilbila nurratti cufeera. Hello, akkam jirtu obbo Muhammad Musaati? Ateeni. Televezyiinii irraan bilbila, biyya alaa irraan bilbila, OMN irraa. Televezyiiniin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii jedhama, OMN. Dammaqaa Nagaasaan jedhama. Mee haalli rakkoo achii sanatti hidhaan reebbichi nurratti hammaatee jedhee uummanni iyyataa jira. Jiraattota qonnaan bultoota uummanni nagaa ni kan jedhu uummanni karaan dukaan jira uummata keessatti jiru uummanni nagaa ni kan jedhu maaliif akkasumaan waan hin jirre waan hin agarre maal faatu. Waraannatu qubatee jira. Agaaziitu hedduu. Waraanni jiru maal haasa'u? Waan haasa'u tokko kanaaf haaraa waraanni hin jiru waan tokko hin jiru. Namni hidhame hin jiru? Maaliif dhuguma waraana achi jiru? Hello? Hin jiru taphatama. Olola ni olola ni jiru. Lakkii ololaa miti namoota hedduu maqaa qabna. Bulchaan aanichaa haala kanaan haaluudhaan bilbila haa cufu malee jiraattonni naannichaa mirga isaanii kabachiifachuudhaaf ammallee hidhaa fi dararaan of duubaa nuun deebisuu jechaa jiran. Dabrummaa bara dheeraa baanne har'allee boorullee miti dabroomanii hin jiraannu barattoota keenyallee uummata keenya mootummatti nuti karaa dabrummaa baay'ee nuti ulfaatte har'a boqonnee akkamitti hin dandeenye ni goona malee duubatti hin deebiin kan jedhamu jiru jechuun
wallisaan Alii Muhammad Diimaatii fi Tafarrii Mokonnin bakka jiranii butamanii waraanaan mana hidhaatti akka darbataman beekame. Hanga ammaatti faana isaaniitii fi waan isaanirra jiran beekuun hin danda'amne dabalata oduu tanaa akka ta'an kanatti isiniif dhiyeessina. Eegalabsiin yeroo hatattamaa yookiin state of emergency labsamee as guutuu Oromiyaatti hidhaan hammaachaa akka dhufe oduun garayyuu nu geessu ifa gooti. Keessattuu namoota sosohaa hawaasaatiif iji ja'anii yaadan cimsanii adamsaa jiraachuun ifa gala. Jidduu tanaa wallisaa Alii Muhammad Diimaatii fi artist Tafarrii Mokonnin bakka jiranii butamanii dhabamsiifamuun dhagahame. Wallisaan Alii Muhammad jiruusaa mo'achuudhaaf hojii barbaada akkuma gara Finfinnee bahetti ilma isaa kan amata 16 waliin halkan bakka ciisanitti waraanaan qabamanii akka hidhamanii fi guyyaa muraasaan booda mucaa isaa gad lakkisanii isa achumaan dhabamaa akka godhan haati mana wallisaa Alii Muhammad Diimaa akkana jechuudhaan nutti himan. Rabbana namni mucaa tokko bira jira qaama tokko dhajaa mucaa toluma fuudhanii mucaa deemu gali jaaniidha. Mucaan ka'ee gali gaa'ii waggaa deemu waggaa amma deebu busanii jira bakka san jiraataa fi akkatti deemtuu jira. Kan mana hidhaa kanaa mana hidhaa sanii jira jechuudha. Hafaafafan godhanii isaa rabii biraa kaasan jaambayti. Manuma qabanii amma gaa ka'ee mucaan hojii deemtuu jira waggaa biyyaa amma garantii silaa dhibee dhaqu hinjiru gaanii isaa guyyaa shanii obboleeyyan Tafarii kan jechuun kotteen luqqaatee gaa bakka akkanaa jirra bakka akkanaa deemne ati yaa'anii jirra uma jedhanii itti bu'anii dabanii booda silxanaaf oofnee jiru jaanii ibba. Hanga ammaatti maatiin artistoota lamaanii barbaacha isaanii itti bu'anii akka dhabanii fi dila mana hidhaa jiran kana guyya tokkollee akka mana murtiitti hin dhiheeffamin dubbatan. Amma malli dhibee tuma birraa nyaanii ilmaan keessaa jira. Ilmaanii baratanii mana kana gabba'u ta'e guyyaa tokko barumsaa dhaaban akka shunkurmatti lafaan itti naan argite kanarra jirraa jedhaman. Mana murtiitti dhiyeessanii qaban bakka kana dhiyeessanii waa hallayyatti haranii hafuuruma isaa ta'uu hin jiru hafuura isaa guyyaa 15 guutuu. Akka haati mana wallisaa Alii Muhammad Diimaa jaanitti sababa abbaan mana isii hidhameef qalbii cabaa fi rakkoo guddoo keessatti akka kufan dubbatan. Baqattoonni Oromoo biyya Suudaan magaalaa muummittii Kaartuum keessa jiraatan poolisoota biyyattiitiin yakka tokko malee adamfamanii jumlaadhaan mana hidhaatti geeffamanii akka jiran baqataan Oromoo tokko OMN itti hime. Dabalata oduu tanaatiif Usmaan Baayyuu. Akka baqataan Oromoo tokko nuti magaalaa Kaartuum irraa bilbilaan dubbifne jedhetti poolisoonni mootummaa Suudaanii baqattoota Oromoo magaalaa Kaartuum keessa jiraatan adamsanii qabuudhaan ergaa gara mana hidhaatti geessaniin booda tumaa fi saamicha nurratti raawwachaatiin jiru jechuudhaan dubbata. Baqataan kun haalli Suudaan keessa jiru baay'ee namatti hin tolu guyyaadhaan miidhagsifamaa ta'a namni. Akkuma jiraachuudhaaf dhufe malee wanti inni mirga namaatiin mirga keenya wanti inni dhufee nu dhaabbate tokkollee hin jiru. Dhufee dudduubbaan nama amma hin dalle qofa nakkaatee deebi'ee galee bakka rakkoo guddaa keessa jira gadi hin baanu. Maallaqa biyya sanaa 5,000 hanga 6,000 nama kafalchiisu abbaa kafaluu hin dandeenye ammoo ji'oota 6 fedhu jedha. Jalqabanii booda murteen tokkollee hin jiru qarshii 5,000 qarshii 6,000 bitaa ji'a kan itti murtaa'u. Qarshii kan qabne hidhaa ji'a itti murtaa'aa nam tokko namni gaafa hin jirudha inni qabu kaffalee bahuudhaan inni qabne dhaqee hidhamuudhaan inni akka kaffale yoo qabarre boori takkuma kana kaffale malee namni gaafa hin jiru. Rakkoo gama poolisoota mootummaa Suudaaniitiin nurra gahaatiin jirtu imbaasii Itoophiyaa Kaartuumitti argamtutti iyyannus furmaata takkallee hin arganne jedha baqataan kun. Kan Suudaaniillee gaafanne jennaanii rakkina ambaasii keessan mootummaa keessantu qabamee waan tokko gama jiraatii malee dhuflee ittiin qabaa hin jirru ambaasuma kan dhufee bakka hidhamu kanatti illee warra dhufame qofana daawwattoota keenya kabajamoo oduudhaaf jenne tanuma gaama kiyyaan nageettecha qophii OMN waliin turtii gaarii. Akka namni kun jedhutti
Qabsoon mirga abbaa biyyummaa cimee godina Arsii keessatti gaggeeffamaa turee fi ammallee gaggeeffamaa jiru gara dabarsuudhaaf jecha Oromoo ilmaan abbaa tokkoo amantiidhaan gargar qoodanii walirratti akka ka'u taasisaa jiranii. Qabeenya akka bilbiloota harkaa fi kaameeraa saamaa jiranii. Gargaarsi kun biyya alaarraa siniif ergame. Jawaartu isinitti erge jechuudhaan gidirsaa jiranii. Kan biraa hafee miimoorii kaardii liqimsiisaa jiranii jedha namni kun. Kaayyoo adeemsi obbo Jawaar ittiin deemaa jiru kadhatanii deeman jechuudha. Kanas immoo baay'isaniitti dabadabuu fi dhaggeeffanillee bira jira. Garuu biyyi qinsiisan irra guddaa Buchuu jedhama. Kan liqimte Buchuu jedhama. Buchuu Gazzaan. Buchuu Gazzaan. Waan kun jedhama liqimte. Maaliif kana godhuu danda'ani? Maaf miimoorii ABO yookaan immoo kan qabsoo kana maaf as keessatti guuttee sirbisiistaa. Sirbuma jechuudha. Sirbuma maaf sirbisiistaa seera qabsoo. Dabalataan warroota mormiidhaaf iddoo irratti dhiyaate jiran yeroo filannoo jechuudha. Isaanillee naannessanii qabanii jira. Masattanaatti ollaatti hidhamanii jiru. Dhumarrattis namni kun akka nuuf ibsetti jiraattonni aanaa muuneessaa guutummaatti shira wayyaanotaa kanarratti dammaquudhaan dura dhaabbatanii jiranii jedheera. Magaalaa Hararii fi naannoo isiitti qonnaan bultoonni jimaa gurgurachuuf gabayaa dhufan guuramanii hidhamaa jiraachuun beekame. Qonnaan bultoonni kunis sababa waraqaa eenyummaa hin qabdan jechuudhaan hidhamaa jiraachuun jiraattonni OMN itti himani. Dabalatuu tanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Godina Harargee Bahaatti magaalaan Awwadaayii fi Hammarreessaan magaalaa Hararitti dhiyaatanii argamu. Magaalaan kun magaalaa daldala jimaatiin beekamanidha. Guyyaan har'aas guyyaa gabaa guddaadha. Qonnaan bultoonni hedduun guyyaa itti oomisha isaaniis ta'ee oomisha qonna isaanii gabaa baafatanii itti wal gurguranii fi bitatanidha. Haa ta'uti dhiyeenya kana mootummaan federaalaa olaantummaa ilmaan Tigraayin durfamu bulchiinsa naannoo Harariin wal ta'uudhaan Oromoota naannichaa irratti duula bal'aa gaggeessaa jirani. Naannoo sana keessatti Oromoo ta'uun akka yakkaatti ilaalamaas jira. Dargaggoonni Oromoo magaalaa Hararii keessa jiraatan guuramanii wayita ammaa manneetii hidhaa biyyattii keessatti ukkaanfamanii dararamaa jirani. Guutummaa naannichaa keessaa guyyaa guyyaadhaan Oromoonni hedduun guuramanii mana hidhaatti geeffamaa jirani. Har'as qonnaan bultoota Oromoo jimaa gurgurachuudhaaf baadiyyaarraa gara magaalaa dhufan hedduminaan walitti qabanii gara mana hidhaatti geessaniiru jedha. Jiraataan naannichaa tokko yaadanuuf kenneen. Qabdi jaanii dhimma nama qaban dabaree magaalaa irraa dhuftee jimaa jettee Awwadaayii galatee Aydii hin qabdi jaanii buusanii toora nama 200 waliin walitti galgala kana qaban jechuudha. Namoo gabaarraa dacha'u qotee bulaa gabaarraa dacha'u waraqaa eenyummaa harkatti hin qabdanii jedhu utumanni qabanii mana hidhaatti geessu. Yeroo ayyaanii dabre booda namni haa gallachiifamu kafaltii keessa bashaati keessa alatti baasaatiin ijaa'ilii keessatti laayiffatanii taate manneen barnootaa tokko tokko keessatti ijoollee barnootaa illee gaba'amaa guddaa jiru jechuudha. Kan biratti qofa gadiillee lakkoofsaan kan qaqqabamu maqaa isaaniillee fi abbotiin baafannee lakkoofsaan hamma namoota 19 jennaa qaqqabanii jira. Qondaalli OPDO fi bulchaan aanaa Daawwee Haaraa obbo Muhammad Musaa kan jedhamu iyyannaa jiraattotaa kana akkuma aadeffatanitti haaluun namni aanaa sana keessatti hidhame hin jiru. Kun olola dharaati jechuudhaan bilbila nurratti cufeera. Hello, akkam jirtu obbo Muhammad Musaati?
Akeeni. Televizyinii irraan bilbila biyya alaarraan bilbila OMN irraa. Televizyiniin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii jedhama OMN. Dammaqaa Nagaasaan jedhama. Mee haalli rakkoo achii sanatti hidhaan reebbichi nurratti hammaatee jedhee uummanni iyyataa jira. Jiraattota qonnaan bultoota uummanni nagaa ni kan jedhu uummanni salaamii waraannatu qubatee jira. Agaaziitu hedduu. Namni hidhame hin jiru? Hello? Lakkii ololaa miti namoota hedduu maqaa qabna. Bulchaan aanichaa haala kanaan haaluudhaan bilbila haa cufu malee jiraattonni naannichaa mirga isaanii kabachiifachuudhaaf ammallee hidhaa fi dararaan of duubaa nuun deebisuu jechaa jiran. Wallisaan Alii Muhammad Diimaatii fi Tafarrii Mokonnin bakka jiranii butamanii waraanaan mana hidhaatti akka darbataman beekame. Hanga ammaatti faana isaaniitii fi waan isaanirra jiran beekuun hin danda'amne dabalata oduu tanaa akka ta'an kanattis ni fudheessina. Eegalabsiin yeroo hatattamaa yookiin state of emergency labsamee as guutuu Oromiyaatti hidhaan hammaachaa akka dhufe oduun garayyuu nu geessu ifa gooti. Keessattuu namoota sosohaa hawaasaatiif iji ja'anii yaadan cimsanii adamsaa jiraachuun ifa gala. Jidduu tanaa wallisaa Alii Muhammad Diimaatii fi artist Tafarrii Mokonnin bakka jiranii butamanii dhabamsiifamuun dhagahame. Wallisaan Alii Muhammad jiruusaa mo'achuudhaaf hojii barbaada akkuma gara Finfinnee bahetti ilma isaa kan amata 16 waliin halkan bakka ciisanitti waraanaan qabamanii akka hidhamanii fi guyyaa muraasaan booda mucaa isaa gad lakkisanii isa achumaan dhabamaa akka godhan haati mana wallisaa Alii Muhammad Diimaa akkana jechuudhaan nutti himan. Rabbana namni mucaa tokko bira jira haama tokko dhajaa mucaa tooroo fuudhanii mucaa deemu gali jaallati mucaan ka'ee gali jaallati waggaa deemu waggaa amma deebu busanii jira bakka san jiraataa fi akkatti deemtee jira kan mana hidhaa saniin deemu jechuudha hafaafamman godhanii isaa rabbi biraa kaasan jaambayti manuma qabanii amma gaa mucaan adduu deemtee jira waggaa biyyaa amma garantii silaa biyya dhaqu injiru gaanii isaa guyyaa shanii obboleeyyan Tafarii kan jechuun kottee luqqaatee gaa bakka akkanaa jirra bakka akkanaa deemne ati yaani jirra uma jaanii itti bu'anii dabanii booda silxanaa oofnee jiru jaanii ibba. Hanga ammaatti maatiin isaaniitiif warra gaashiree anaatiif si gaafatama. Dandaafuu naannawaa akka Abudaa fi Haramaayaa hanga ayyaanni hundatutti akka qabdanii narraa eeganii jee mootummaan naannoo Hararii jira dabarsee jira jechuudha. Warra OPDO naannoo jiraniif dabarse. Baay'ee uummata rakkisaa jiran bakka ta'uun ayyaana kanaaf illee. Warri hidhaman kunoo maatii qabanii ijoollee qabanii rakkinni isaanirra gahoo gama maatiitiin waa xaarratanii buluu jira daldaluu jira. Waan adda addaa akkatti jira. Isin kanaanoo maatiin gaagamuun inni gahu akkamitti ilaalama? Hojii gammataa kanaan namni fiigee tokko illee hin jiru. Bakka mootummaan kun abdii guutuu takka ni jiraani. Waan takka illee fedhiin uummata isaa guutachuu malee fedhiin uummataatiin guutaa waan takka illee hojii jaamaan jiru. Dhaan mootummaan kun fedhiin uummata isaa guutachuudhaaf uummata jumlaadhaan qabee hidhuu kaanis ajjeesuuf kaanis kabiyyaadeen siyaaree baasuuf inni tooftaa inni itti nagoo jiru kan guutaa inni fuudhamee uummataaf dhaabbatee uummataatiin falmasiin tokko illee hin jiru bakka.
Uummanni maqaansaa mootummaa kanarraa abdii muratee jira. Bakka gurraa qaamaa qalbiidhaan karuma keessatti deebiin qalbii osoo waan isin sirantan murtoo isin sirantan ta'anii eeggachuu jiran malee mootummaa kanarraa abdii akka illee ganaa deebinee wajjin ijaaramnee jirannaa waan jiran tokko illee mootummaa kanaa wajjin akka hin qaban bakka. Hidhaa fi dararaan godina Walloo aanaa Daawwee haaraatti hammaatee itti fufaa jiraachuun jiraattonni OMN itti himani. Bulchaan aanichaa obbo Maamun Muusaa garuu olola dharaati jechuun haala itti jiranii Dammaqaa Nagaasaa dabalata qaba. Hidhaa fi dararaan jiraattota godina Walloo aanaalee akka Daawwee Haaraa fi Baateetti torbee darbe irraa kaasee haala sukkaneessaa ta'een gaggeeffamaa jira. Sababiin isaas gaaffii mirgaa jiraattonni naannichaa karaa nagaa gaggeessaa jiran dura dhaabbachuudhaaf kan akeekamedha. Akka jiraataan aanaa Daawwee Haaraa tokko nuuf himanitti loltoonni agaazii konkolaataa 8 dhiyeenya kana naannichatti bobbaafaman magaalaa fi baadiyyaa keessatti uummata reebaa fi hidhuun dararaa jiranii jedhu. Uummata magaalaa karaa biyyaa miskiina jechuudha. Karaa biyyaa irraa akka itti hidhamiifa isin akkasii jedhaniifa jechuudha. Alaabaa maxxansa jechuudha. Waraqaa maxxansa jedhaniifa rakkoota illee immoo warreen jiraattota magaalaa irraa gartee ta'atii tokko walfaan booda dukkaan jedhu cufamu illee akkasuma kaaffeen tokko cufamuu qaba. Saatii tokkoon tokko lakkaa booda alatti waanaan harkaatti hin jechuudha jedhanii baay'ee cinqamaa jiran gartee magaalaa keessa illee baadiyyaa keessa illee akkasuma jechuudha. Naannaa jiran saatii digdamii afurii haniddaa akkasuma jechuudha. Kalaatee rakkoon guddaatu jira achi konkolaataan illee wagaatiin illee konkolaataa 8 kana geessee naannoo dawee bakka jennu jechuudha. Kalaatee walitti mul'atu tokko namni qotee irra akkasuma warreen jiraattota baadiyyaa magaalaa irratti rakkina guddaa jira kan akkaan jiraatu jechuudha. Bakka Oryaaneen magaatiin kan dhugaatii gartee uummata keenya baay'ee tuttumaa jirti. Keessaa uummata baadiyyaa jechuudha. Naannoo qabalee irratti gidduusaa warreen halkan deemanii fi warreen namoota lamaan ta'anii waliin ta'uu fi akkasuma warra irraan shakkii irraa qabatanitti kennaa tarkaanfitti gammadanii fi dabaree akkasitti wal qabaniisaa fi gaafa hedduu hedduutti gadhiifame. Dararaan kun irra caalaa dargaggootaa fi barattoota irratti hammaatee jira kan jedhan namni kun barattoonni wayita mana barumsaa bahanii fi galanii sakattaa cimaatu irratti gaggeeffama. Jabaatu falaati keessaa barattoota irratti yeroo mana barumsaatti barannee gartee jecha keessanii fi baay'ee saffisnaa kiisii keessan immoo kan Harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan OMN Kaayirootirraa odurraaf qabnu isiniif dhiyeessinaa oduu waliin an Usmaan Abdulatiifi. Yuunivarsiitii Amboo mooraa muumeettii walgahii ajajoonni komaandi poostii qopheessan irratti barattoonni hedduu mormuun qooda osoo irraa hin fudhatin hafuun isaanii gabaafame. Achuma magaalaa Ambootti ajajoonni komaandi poostii kun walgahii barsiisota mana barumsa sadarkaa lammaffaa Ambootti dirqiin teessisanis callisiinsaan akka xumurame hirmaattonni walgahichaa OMN itti himani. Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qaba. Gaaffii mirgaa uummanni Oromoo gaafataa jiruu fi wareegama kumaantamaan itti kaffalaa jiran gufachiisuudhaaf jecha walgahii ajajoonni komaandi poostii godina Shawaa Lixaa Yuunivarsiitii Amboo mooraa muummeetti walgahii dirqiidhaan barattoota har'atti waamanii gaggeeffachuuf yaalan mormii isaan mudateen akka yaadanitti odoo hin milkoofne hafeera. Barattoonni Oromoo dursanii jala bultii walgahichaa irratti waraqaa mormii dallaa mooraa yuunivarsiitichaa keessatti maxxansuudhaan barattoonni Oromoo akka qooda irraa hin fudhanne waliif dhaamaa bulan. Haaluma kanaan irra caalaan isaanii milkaa'anii dallaa gadhiisanii ganamumaan bahanii. Warra akka tasaa mooraa keessatti hafan dirqisiisuudhaan loltoota itti bobbaasanii walgahii kanarra teessisanii jedha namni achirraa dubbifne tokko. Kaampaasii awwaaruutiin kan kaampaasii jedhamu jira.
Cuma walgahii barattoota guddaan doorniidhaaf waadanii bakka isaan qotan hundaa dirqama walgahii seenaadhaan inni walitti qabamanii sirriidhaan iddoo gara galii guddaatti sirriidhaan akka isaan deeman taasifamaa akka jechuudha. Karaan itti walitti qabamanii barattoota iddoo nyaata illee nyaatan kaaffee fi bakka agarnoota guddaatti walitti qabaman barattoonni ittiin deemanii akka walgahii hirmaatan taasisaa turan jechuudha haala galan. Irraafanii warri Oromoo. Oromoo Amaaraa hunda bakka ijoolleen deemanii qotanii bakka mana tukaabaas iddoo kan illee hundarra deemanii wantoonni murteessanii taa'umsa kan danda'an jechuudhaan jechuudha. Jijjiiraan gara galmaa sana deemanii waltajjii bakka hirmaatan jechaa turanii keessaalee warri seenan yoo seenan hin baatamee jijjiiraan walgahii taasisan jiru karaa biyyootatti jijjiiramaa ture. Kanaaf hundi kan biyya sandataa dubbataa baratillee akkasumas warri regulaarii baratan jijjiiraa walgahii bakka hirmaatan taasisaa turan jechuudha. Firmaa malee waan biraa waan nyaaraan jiru. Maaltu ture? Doorsisa ture? Hin doorsisumaaf qotichi kan afaan ol qabu keessaa sodaa guddaa keessa waan galanii jiranii fi bakka akka magaalaa Ambootti baay'ee dhiphatanii waan jiraniif guddiidhaan walitti qabanii deemsanii garaagaraa irratti raawwachaa jiran. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaa Amboo mormii gaggeessanitti kan rifatan ajajoonni koomaandi poostii godinichaa sa'a boodarraa barsiisota walitti qabanii doorsisuuf yaalanii. Barsiisonni garuu mormii isaanii irra caalaa callisuun xumuratanii jedha namni yaadanuuf kenne tokko. Kaleessaa Isaayyuu guyyaa kaleessa miidhaginaa taasisan jechuudha wal qabate. Namni barnoota haayiskuulii mana barumsaa Amboo keessa jiran iddoo garaagaraatti yaadannoo guddaan taasifameera. Kanaafis barattoonni dirqamaan akka baratan qaama mootummaa garaagaraa kan taasifamaa jiruuti. Barattoonni garuu barnoota isaanii bakka yaadannoo wanni kan taasisuudhaaf qophii guddaa taasisaa turan. Kan afaan ol qabate immoo kaleessa isaatii boodarraa kaasee barsiisota mana barumsaa jiran kan haayiskuulii jechuudha yookaan kan sadarkaa lammaffaa koomaandi poostii hin barbaada jedhanii mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaatti yookaan qophaa'anii walitti qabanii achitti immoo doorsiin garaagaraa warra biyya bulchaa jiran jechuudha koomaandi poostii jedhamee jeneraalee Balkaachee fi ammas jeneraalee biraati barsiisota irratti barumsa koomaandi poostii hojjena achitti barsiisa akka kadhaa soffiisanii beeksisa faana walitti qabanii dhugamatti sadii kan mataatii tokko walakkaatti barsiisa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inatti kan beeksisaa turan jechuudha baay'ee tokko. Deebiin barsiisotaa maal ture? Barsiisonni naannoo mana barumsaa Amboo hundi isaanii waltajjii irratti yaada kennuudhaan yookaan callisuudhaan kan beekamu. Kanaaf ammallee kaleessallee bifuma kan agarsiisnaan gara jalqabaarra illee deeggaraa jirtu jedhanii beeksisaa guddaa hammaannaa barsiisonni tokko yaada kennuutu yaalanii kan afaan ol qabatee isinis deeggaraa jirtu barattoota dhiibasiitu jira kanaaf of eeggachaa ammas barattoota dhiiba jirtanii ittiin kan deeggaraa jirtu waan taataniif yerootti illee qaqqaamuu jedhama kan jedhudha. Bifa kanaatiin deeggaraa argaa oolanii booda naannoo sa'aatii tokko walakkaa jedhama. Isaati akka kadhaa fakkiisanii maara gosaa horiisaa tokkotti garaagaraa naannoo deeman kan taasisu. Godina Arsii Bahaa Aanaa Muuneessaatti ajoonni koomaandi poostii jiraattoota sababa amantiitiin walitti buusanii akka saaxilan yaalaa jiran. Jiraattoonni garuu shira kana irratti dammaqanii mormaa jiraachuun dhagahame dabalata odutanaatiif dammaqaa nagaasaam. Jiraataan godina Arsii Bahaa Aanaa Muuneessaa tokko yaadanuuf kenneen ajajoonni koomaandi poostii fi qondaaltonni OPDO aanichaa wal ta'uudhaan uummata nagaadhaan baroota dheeraatiif wal faana jiraataa turan sababa amantiitiin walitti buusanii akka wal saaxilan shira xaxaa jiranii jedha. Manni
Oromoo kana beekaa filattaa lalaa jiru jechuudhaan ummataa fi ummata musliimatii fi kiristaana Oromoo akka wal yookaan immoo wal ta'u isa kana akkana wal godhaa jiru wanti buusuudhaan jechuudha. Adeemsa akkanaa kana adeemsisaa jiru. Yaa ta'u malee uummanni sanillee baay'ee hin fudhannee kan fudhatus immoo keessaa jira. Kan hin fudhannellee jira. Miidiyaallee akka hin laalle namichi ilaale akka ajjeefamu ammana isaatitti argame miidiyaan hin dabadabamaa. Kunis dabarsee jira. Moobaayiliin baala kaameraa hoogganaa fi miimoorii qabsoo halkeessatti argame bira dhaabbatanii liqimsiisuu miimoorii jechuudha. Miimoorii qabsoo kadhatanii deeman jechuudha. Kadhati immoo baay'isaniitti dabadabuu fi ajjeechanillee